galaafatee kanneen bira lama madeesse. Humni addaa naannoo Amaaraa Haleellaa Kibxataa Kaleessaa naannawaa Qorii Meedaa Jaamutti geggeessan namoota 5 battalatti ajjeesu jiraattonni aanaa Khamisee BBS'tti himanii jiru. Akka jiraatan tokko BBS'tti himetti humni addaa naannoo Amaaraa namoota 7 konkolaataa ittiin imalaa turan keessaa gad baasanii 5 rasaasan battalatti ajjeesanii kanneen bira lama madeessanii jira. Kana malees konkolaataa daandii sodaaf jecha jijjiirratee deemaa ture tokkos to'annoo jala oolchuu jiraattonni himanii jiru. Kanneen ajjeefaman sun hundi isaaniitu Oromoota ta'uu kan dubbatu jiraatan aanaa Khamisee kun warreen ajjeefaman sun garii afaan Amaaraa dubbatanis garuu Oromoodha jee. Haleellaan kunis erga labsiin kumaandi poostii labsamee fi qaamni kamuu meeshaa waraanaa qabate daandii gurraacharraa kiiloomeetira 21 ol fagaatee akka argamu ajaja laateen booda ajame. Kumaandi poostiin boodas wanni fooyya'ee hin jiru jedhu jiraattonni aanaa Khamiseerraa odeeffanne. Mootummaan naannoo Amaaraa haleellaa humni addaa isaa uummata nagarratti geggeessan kana haaluun ABO shaneetu naannicha keessa sosso'uun jeeqaa jira jechuun himata. Bulchiinsi godina addaa saba Oromoo Walloo fi uummanni ammoo ABO shanee wanni jedhamu naannoo keenya keessa hin jiru. Kun golgaa mootummaan naannoo Amaaraa uummata ittiin fixaa jiru jechuun himatu. Mootummaan federaalaa rakkoo kana dhaabsisuuf kumaandi poostii labsee jira. Garuu erga kumaandi poostii hundaa'ee haleellaan kaleessaa kun isa duraati. Kara Walloo kana wanti ture kaleessee guma waliin dhibbanne haji konkolaataa nama dhufaa jiru konkolaataa irraa buusanii fidanii nama 7 konkolaataa tokkorra ture mi'a manaa fe'atee as dhufaa ture gara Khamiseetti. Kaara koree naannoo Qorii Meedaa jedhamu bakka maddaan jirutti yeroo ga'an konkolaataa irraa gadi addaarsanii kaan rasaasan kaan faasiidhaan fixanii jechuudha. Nama 5 bira ajjeesanii nama 2 madoon immoo hospitaala Khamiseedhaan seenee jira jechuudha. Eenyu kan namoota san fixe maaliif ammoo fixan? Humna addaa biyya haylii naannoo Amaaraati. Maaliif akka fixan keeka isaaniidha kaayyoo isaaniidha kan addaan baafanne hin qabnu. Bakkuma hundattuu nuuf fixaatuma jiranii. Dabalata kan biraadha ammaas ambulaansiin tokko karaan isaa ta'e maali jedhanii naannaa Finfinnee irraa qoricha fe'atee osoo dhufaa jiru. Yeroo taatee kana dhaga'etti karaa qarmaa barri ga'eetti gubbaarraan godheetiin gara maalmeedaa ijaarsaniitiin asiin maakkooyin karaa Khamiseetti bu'aa yaadda jiru qabatee yeroo achi goruu ambulaansiin suniin to'atame jechuudha. Biyya haylii naannoo Amaaraatti. Namoonni ajjeefaman sun hundi isaanii Oromoodha moo saboonni biraa keessatti argamu? Warruma Oromoo dhumatanii warra afaan ofii wal afaan Sidaamaa warra isaaniitu keessa jira. Gariin agadama afurii Oromoodha. Namni saddaan immoo warra afaan Sidaamaatiin haasa'uudha jechuudha baay'ina. Isa kanarratti ammoo kumaandi poostii kiiloomeetira 20 meeshaa qabatanii magaalaa irraa ispaaltii irraa karaa baaburaa irraa fagaachuu qabdan yaadiyyuu qaban ture. Isaan immoo karaa gurraacha irraa hin fagaanne jechuudha. Karaa gurraacha irra dhaabbatanii rasaasan nu adeemaa jiranii. Akka kumaandi poostii labsii godhetti immoo meeshaa qabatanii karaa gurraacha irraa kiiloomeetira 21 haga 22 waanjuu kumaandi poostii labsanii jechuudha irratti. Amma karaa nagaa ta'e jedheetiin makiinaa sanii osoo dhufaa jiranii walitti bilbilanii karaatti eeganii jara kana fixanii jechuudha nu argaa. Kumaandi poostii humni kumaandi poostii naannichatti bobbaafame maal godhe san booda? Waan tokko waa manni godhee hin agarre. Nuumaayyuu kumaandi poostii walakuma jara nu fixu nu akkasii hin jaanii isaan immoo walatti baay'ee gadda yaadi juu qabanii jechuutu nu keessatti wanna jiru jira baay'ee nu yaadessee jira haalli akkasii kun. Haalli jiru baay'ee nu ulfaata malee wanti ifaa jiru hin jiru jechuudha. Nu ulfaata malli isaanii wanni isaan yaadan waan nama sodaachisudha jechuudha. Haala nama sodaachisa. Addatti immoo kan naannoo kanaadha. Akka addaatti adamoo nanu wayin adamsu fakkaata jechuudha. Nu adamsuu barbaadu. Bakka geenye hundatti nu adamsu. Nu dabamsiisu. Bakka geenyetti bakka nu arganitti tokkoon isaanitti. Nu adamsuudha kan barbaadan jechuudha. Dhabamuu. Nu dabamsiisu. Akka nu dhabamnu naannoo kana keessa. Tole namoonni kumaandi poostiidhaan wanti fooyyee jennee dubara tokko hin jiru jechuudha. Namoonni ajjeefaman amma awwaalaman moo maaltu deemaa jira? Namoonni madaan ammoo haala maalii keessatti argaman? Eessatti argaman namoonni madaan warri ajjeefame awwaalamanii? Warri madaan hospitaala guddaa Khamisee keessatti argamu namni 2. Warra isaan du'an immoo sana booda isaanis dirmachuun Oromootis qaqqabdee turte. Jarri eegachii deemanii kumaandi poostiin kan dhufe.
sana ummataatiin egaa agarta akka lubbuun sunu namni lamaa keessatti haftee fuudhamanii gara kamisetti fidanii warri kaan immoo namni shanan awwaalamanii jiranii jechuudha. Tokko hidha hospitaalatti du'e akkasittiin deeman jechuudha. Tole ulfaadhu jiraataa magaalaa Kamisee odeeffannoo keetiif sin galateeffadha. Ayyee ulfaadhaan illee marmaddee waan akka nu gaafattaniif jiraadhaa oolaa bulaa jira. Bifuma wal fakkaatuun lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessattis ilmaan Oromoo 5 humnoota mootummaatiin ajjeefamuu odeessinu dhaqqabe ifa godha. Biraanuu Tolasaa, Balaay Xiiqii, Baanee Nagarii, Guutamaa Caranaa fi Cimdeessaa Xaafaa Oromoonni jedhaman kanneen humnoota mootummaatiin godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti ajjeefamanii namoonni ajjeefaman sun ABO Shanee waliin hidhata qabdu sababa jechuun akka ta'e odeessinu dhaqqabe ifa godha. Suudaan loltoota Itoophiyaa boojitee 61 dabarsitee kennite oduun jettu sobaa jetti Itoophiyaan. Dubbii himaan ministeerii dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaadar Diinaa Muftii ibsa maddeen oduuf har'a kennan keessatti Suudaan loltoota Itoophiyaa 61 qabee deebiseen jira jette oduu sobaatii jedhan. Dabaluunis ammatti biyyoota lameen jidduutti lolli hin jiru kanaaf loltoota qabachuu hin dandeessu jedhan. Garuu lammiileen Itoophiyaa 61 Suudaaniin qabamanii turan deebifamuu amananii isaan keessaa 59 qonnaan bultoota 2 ammoo milishootaa jedhan. Muddama daangaa biyyoota lameen jidduutti dhalate kana karaa nagayaatiin furuuf ammas Itoophiyaan cichoomina akka qabdu ambaasaadar Diinaa Muftii ibsan. Suudaan lafti tun kan kooti kan jettu yeroo ta'u Itoophiyaan ammoo Suudaan lafa Itoophiyaa weeraraan qabatte kan kooti jechuun dandeessu hatattamaan keessaa bahuu qabdii jechuun gaafata turte. Suudaan garuu lafa qabatte keessaa hin bahu jechuudhaan falmaa turte. Koreen waloo rakkoo daangaa biyyoota lameenii furuuf hundaa'e garuu hojii qabatamatti hin seenne. Godina Harargee lixa aanaa mi'eessoo keessatti lammiileen kaardii filannoo hin fudhanne gargaarsa namoomaa dhoorgamaa jiru jedhame. Garuu itti aanaan waajjira bulchiinsaa aanaa mi'eessoo obbo Obsaa Ridwaan kun oduu sobaatii jedhan. Akka jiraattonni himanitti torbaan lamaa oliif kaabinoonni aanaa mi'eessoo magaalaa Asabootii fi gandeen baadiyyaa naannawa sanii keessatti kaardii filannoo fudhadhaa yoo kaardii filannoo fudhachuu baattan sukkara zayita fi gargaarsa namoomaa biraan argattan jechuun dhiibbaalee garaagaraa itti fufanii jiru. Sababa kanaaf dabballoonni mootummaa fi uummanni wal qabanii jiru jedha jiraatan BBS'if odeeffannoo laate tokko itti fufuunis. Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo kaabineen ittiin uummata horsiisu baay'ee nama dhibeeti. Yeroo fudhanii sukkara kan yeroo fudhan zayitii yeroo fudhan midhaan gargaarsaa yeroo fudhan yeroo fudhanii uummanni yoo fudhanne doorsisuu fi akka itti fa'aa deemaa jechuun kun waan nama dhibu jechuudha. Hanga ammatti uummanni maal godhaa jira? Namoota fudhataniif maaltu godhamaa jira? Warreen fudhanneef qabatamaadhaan maaltu irratti ta'e? Uummanni kana galtee wantoota garaagaraatiin midhaan maal jaanii goomsanii fudhachiisan malee uummanni fudhachaa hin jiru uummanni itti jira jechuudha. Uummanni maal jennaan haalli beeksisa jiru waan filannoo jaamus hin jiru beekaa saniifi hayyoonni keenya osoo hidhaatti hamaa jiraniiti gartee paartiileen filaadhaa uummanni Oromoo qabu afaan of kaafaawwan hidhamanii filannoo keessaa bahan kanatti nuti namni filannoos hin jiru. Kanaafuu filannoo jaamus hin beenyu. Kanaafuu waan tokko illee waan isin goon hin jiru jaaniin. Uummanni kaardii filannoo akka fudhatu dirqisiisuun Oromiyaa magaalotaaf baadiyyaalee adda addaa keessatti mul'ataa jira. Itti aanaan waajjira bulchiinsaa aanaa mi'eessoo obbo Obsaa Ridwaan uummanni kaardii filannoo dirqiin fudhataa hin jiru kun oduu sobaati kijibaa jechuun himata dhiyaate kana kan sobaatii jedhan. Filannoon kun dhibbaa dhibbatti filannoo haqa qabeessa jedhanii amanuu isaanillee obbo Obsaan BBS'tti himanii jiru. Itti aanaa waajjira bulchiinsaa aanaa mi'eessoo. Uummanni kaardii filannaa biyyaalessaa akka fudhatu dirqisiifamaa jiru waan jiru dhageenyatan sitti bilbilee an Badrii Yusuf fi BBS irraan sitti bilbilaa jira obbo Obsa. Wanni kun dhugaadha? Wallaahi dhugarraa waan fagoo baay'ee waan dhugarraa fagoodhaati. Uummanni kaardii filannaa biyyaalessaa akka fudhatuuf dirqisiifamaa jiru warreen fudhan immoo gargaarsan argattan jedhanii sodaachifamaa jiranii. Achi dhugarraa waan fagoo isii jaalaan fudhataa jiran. Ijoollee takka takka baala geetatu. Sanilleen isii fudhataa jirti. Namummaan kaardii kana haalli tokko nagarree dhugaan siin jira. Uummanni faallaa mootummaa jiru yookaan ammoo yaadan mootummaan deeggarree qixuma warra mootummaa deeggaruu tajaajila argataa jiran jechaa jirta? Wanti tajaajila waan kaardii fudhataa jira. Baadiyyaalee naannawa san jiran keessattis haalli wal fakkaatan akka jirudha kan dhagaa jiru magaalaa Asaboot qofa osoo hin ta'in. Ani waajjira bulchiinsaa aanaa mi'eessoo deemee ta'e hunda isa deemee ilaalaa hin jiru waan ta'eef.
Yoo kichima hojii taate namni naan gurguru. Isin akka hooggantoota mootummaa naannawa san bulchaa jirutti filannoon biyyaalessaa kun haqa qabeessa ta'a jettanii ni yaaddu haala qabatamaa amma jiruun. Parsantii dhibbaa dhibbatti. Yeroo miseensonni paartiilee siyaasaa hidhamaniif waajjiraaleen isaanii cufamanitti akkamiin haqa qabeessa jechuu dandeenya? Qaamnaaf ni jiraamire qaamnaaf gurguddaa nuti xixiqqaadhaan rakkatoo sun ta'een guddaa biroo ta'ee guddaa dureetu turqoomu. Gareen Al-Shabaab Somaaliyaa masaraa mootummaa haleeluu beeksise. Somaaliyaatti haleellan masaraa mootummaa irratti gaggeeffamuu isaa aangawoonni biyyattiitis amananii jiru. Haleellan meeshaalee waraanaa masaraa mootummaa irratti qiyyaafate kun kan gamoo masaraa mootummaa magaalaa Maqdishootti argamuu fi gandeen naannichatti argaman irratti gaggeeffamee jira. Furguggiin haleellaa tokko masaraa mootummaa keessa kan bu'e yeroo ta'u, kaanis masaraa mootummaa gara duubatii fi gandeen masaratti dhihoo keessatti akka roobsamantu gabaafame. Haleellaa kanaan miidhaan dhaqqabe ifan taane magaalaa Maqdishoo gandeen akka Wardhiigle fi Boondheer Jaman keessatti haleellaan kun miidhaa geessisuu isaa jiraattonni himaa jiru maddeen odutti. Haleellaan tokko ammoo bakka qubsuma buqqaatota Godka Jil'oo jedhamutti taasifamee jirame. Haleellaan kun ji'a tokko keessatti isa lammaffaadha jedhu aangawoonni biyyattii. Bitootessa 9 bara 2021 haleellaan fakkaatan Al-Shabaabiin maadhee waraanaa gamtaa Afrikaa irratti fudhatamuun kan yaadatamu. Haleellaan tokko ammoo bakka qubsuma buqqaatota Godka Jil'oo jedhamutti taasifamee jiramee jira. Haleellaan kun ji'a tokko keessatti isa lammaffaadha. Bitootessa 9 bara 2021 Al-Shabaab maadhee waraanaa gamtaa Afrikaa irratti haleellaa fudhatuun isaa kan yaadatamu. Tole daawwattoota keenya dunammaaf qabnu haganuma an Badri Yuusuf waan nu daawwattaniif ulfaadha qophii biraatiin